وحاسبة أيانا نمرا أكسين تجيب ترى عبدنا سبقهم ما بيك كاسب راكنا كلام كا جرميان أنا كيسي بنتين إنسان سو أباننا بكيت جابة بتقول إيه أنا أكسين بكترنوه جرميان بي أدم سما مدربيانا كتير أستنى هذه Iba Rasul Umar Jin Dura Warra Conference dengan Okesi kerana tidak cuma membaca tak lebih sana Warra kita di umur ini jadi kita jadi kita tidak ada jadi apa ini saya suka bilang itu kalau komodasi ya menurut nanti kalau ada orang di mana what's next for the Oromo people? Tayeto. Di next ila kini. Ogu di next ila hamne berkatam jera tayeto yobe yobe next ila be ko namana. Bakai utara mo akami gege je chulapis esa lahane bakai utara gege tayeto. Khas untuk ini ko mujhe. Mereka yang kesan itu lah, akan lepas outline kisah itu bersuti kisah itu bisa jadi kemana kita jalan. Jadi itu sering kita jadi. Bekerja rakan, menurut kita, bekerja akademik, bekerja terjun terjadi menurut kita. Live itu. Kira kali umur orang bertegak di redo cerita lagi dia itu tersebar akan umur orang kalau boleh kan sana dalam tubuh mereka itu itu akan di seluruh dunia sekarang wajib kerja kalau misalnya dia kecil sudah Yoa kerana apa ni mana saya sejuk dia orang jual mau beras kita macam tadi next time jadi wujud utara mana lagi akan jadi ini walau kau ada walau apa sahaja tujuan diri sulit kalau hari gafi bersatu dua persen tadi akan hari di hasil tetap bersatu dua kapsul macam sekarang saya buat ini binti dia Habesha kalau Habesha bertanya awal itu bertanya tiga hari terasa tahu bertanya kamu yang tinggi orang curi silas jadi wah mula tak ada yang harus kita kuna lagi kalau tengok dewan bisa manage betul orang bisa terjadi itu berjalan saya sebut silas jalan mana kalau tapi itu dia sudah kali ini berbagi berarti anak korafi lagi ya korafi ambil di sekitar tapi cuma boleh nanti paling kita segera saat itu mana hal polisi berbagi terberat punya nama lainnya untuk cerita tanah cecah tidak pakai kawan saya cerita itu yang cuma hal berubah seperti jelas sekali. Nah, Yohana, gagal tergagal berbaju saya. Jadi dia kalau nakal karena cuma kali ini sasar macamnya sebenarnya untuk makan kerja tadi ada kena nanti tahu mana kamu tahu mana ini. Nanti yang ada di rumah tahu dari maka kita Hasil tujuh mana kami, kemudian kami warna kami, ukuran kami, hiuman kami, semua bisa dituju lah. Menurut kami ada sahaja kawan, apa sahaja kawan, ilmu masa sebenarnya benar bisa terwujud.
ibsan haala akkasii wanti isaa kanarraa nuti arganna. Wani gadaantummaatiif iyyuu isaan gadaantummaadhaan nu fedhan nutillee gadaantummaa isa fudhannee jala taa'aa jirra. Humna kanarraa mootummaa nu barbaachisu kan keenya jedhu dhaabna. Haala akkasiiti. Duuba akkasitti kan keessa dhufe duuba uummanni garummaa akkasiisan jala jiru maal barbaadaa? Bilisummaa barbaada, biyya isaa barbaada, mootummaa mataa isaa barbaada. Kunneen ifaadha. Waan ifaa ta'e ifa ta'e waan waaran agartee waan tiyooriidhaan waan gargaraatiin cuqqaalee bara deddeebi'uuti. Uummanni gamoo bilisummaa barbaada. Duuba bilisummaa kana keessatti yeroo hedduu haala kan jiru kan keessa yoo waan tokko ibsu sirni Habashaadhaa kan toora 100 guutuu qabatee nu taa'ame haala kana keessatti caccabaa keessatti kanaaf jechuun nurra jira. Sirni kun egaa bara 1970 wani isaan wani qabeenya waan amaan ta'uu sana sanguttee wani sarjaratti hiiri hunduu eegoo wani kudurri bakka qabee caccabuu jalqabee jirti. Mataasii eeggatee raawwatee naayitii waan itti raawwatee wanni hafeeneen humna ta'uu keenyaatiin wani qabanii ta'anii waan fuullee waan dhufa jiraati. Duuba laata yoo warra waan fuuldura ibsu taate bittisan maal fakkaachuudhaaf jiraatti maal waan itti godhuu jedhama maal fakkaachuudhaaf jiraatti jedhanii nama gaafate karaa sadii waan sadii arga. Kan duraa mootummaa impaayeraa kan caccabaa jechuun ta'u suuquu akka tattaaffii godhama. Warri suuquu hin dandeenye biroo warra suuquu hin dandeenye himuudhaaf tattaafadha. Akkana beekee akkana kana jechuun keessatti mala. Warri suuquu hin dandeenye jara haga afran tanaa mootummaa san jaha. Mootummaa impaayeraa san warra jaha. Warra amaaraatiif warra Tigreenaa isaan san suuquu hin dandeenye. Isaan san duuba harkaa caccaba. Warri suuquu baay'ee nama suuquu kan taate warri suuquu dandeenyu Oromoodha. Warri dandeettii isiidhaa itti qabu. Warri lakkoofsisaa akka biraa guddaadha. Warri halluu biyyeessanii ta'e. Ammoo Oromoon firna suuquu qabaa jettanii gaafachuun sirna jetti. Karaa kunis itti dandeenyu Oromoon karaa lamaan suuquu dandeenya. Karaa yeroo jechuudha. Karaa tokko biyya sana dimokiraateessinaa jee tattaafachuudhaan gabaabumatti akka saduudhaan. Karaa lammeessaadhaa warra biraa kan mootummaa san suphee jiraachisuu barbaadu kan Habashaadhaan wajjin waliin takkaa'ee ta'ee mootummaa suphee san yoo kan jaamtaa yeroo dhaabbisu. Haalli sana immoo yeroodhaaf umrii xiqqaashatti dheeressaa malee impaayerri addunyaa kanarratti walitti qabee taa'e impaayerri gurguddaan akka Raashiyaa hin jiran hin dandeenye ta'uu macaccaba. Yugoslaaviyaan eeggattee jedhee duratti caccabtee hin kutooti. Namuu kan hojjetamu. Warreen aduu ittiin dhiige jedhamu akka Ingiliz